عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو المنار ومقال واني في جارة واني دي الدنيا رتركم داني بقنا جاتاتني ربي الساعة يوم مدرتن تناني سنجهات سنين جتشا أنا جا قوتي الحمد لله قالت ربي يعني تموتوا بيرا وري تموتوا بفماتي تاتن هدوتك قالتوا ما سنين جرا ورجنا حارة وقرت شانا لك يا لفتن قوتنا تدبلما سبسكرايب لايك وشوماتي كي تعال سنين جرا ورماتي كي تاتن galatooma like yeroo hunda taasiniin jira warri haaraa dhuftan subscribe godhuun itti dabalama isiniin jira obboleeyyan tiyaa walaa jajjabeessinu like waliif haa goonu waagatii ittiin kafallu isiniin jira obboleeyyan kiyya akkuma argitan irra wanti an dalagu hedduu kun kubusiidha kubusii namni hin beekne hin jiru jechuudha oomeet kubusii irraa dalagu hedduu asitti ammoo ka argamu killeedha killee 4 jechuudha mul'ata isinitti killee 4 jechuudha. Akkuma argitan kun killeedha. Isa kana wajjin dalannaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u jedha. Bismillah. Yeroo darbe ammoo testarraa dalagee har'a ammoo kubusii irraa dalanna jechuudha. Allahu akbar. Kumar bitana obboleeyyan kiyya yeroo darbee ka tistarraa dalage maalitti dabale girfaatti dabale kan ammoo buhaaraatti dabala kuni barbikaadha qaaraa jechuudha qaaraa nama nguune barbaree diimaa sina barbikaatti dabala achiraan ammoo filfil aswadii yookiin naayin qoondoo barbaree itti dabala achirraani sooqidda jechuudha soodda sirriitti itti soodon taane xiqqum waan itti inni jedhu jechuudha waan mi'eessu amma kun ammoo barbaree haaraadha filfil aan marii yookiin mitmixaadha afaan keenyatti na harkaa wadaa ifama na godhaati afaan arabiffaatti irranaa fi salphata waa yeroo hunda arabiffaan jedhu kun ammoo buhaaraata mushakkaliidha erga akkana goonee jennee obboleeyyan tiyaa masitti isa waliin geenna isa buhaaraata wajjin akka wal fudhatutti waliin geenna jechuudha obboleeyyan tiyaa erga akkanatti waliin geenna ibidda keenya qabsiifannaa bismillah ibidda keenya qabsiisnee wanti godhuuniif deemu zibdaadha jechuudha zayita odoo hin taane zibdaan dalagaa zibdaan namni wallaalee hin jiru jechuudha kan jira obboleeyyan kee zibdaa kee akkanatti fidee waliin gaha ibidda akkanu jalaawni caattoonni jennu jalaan gumne suuta akkanu sunni jedhutti anu oo'utti waliin gahanna jechuudha erga akkana godhee amma kubusii kana fidee jechuudha maal diba jimnaa kana diba jechuudha namni jimnaa kana balaalee hin jiru jimnaa diba
jimnaa akkanatti dibeera jechuudha. Onni godhe ammoo killee kiyya fidee itti naqaa jechuudha. Onni irratti gallaa irratti hunda isaa itti naqaa osoo hin taane gimmaasha isaa bichaa itti naqaa. Gimmaasha isaa itti naqee amma obboleeyyan kiyyaa eega inni akkanatti ta'ee kubusa kana ka jimnaatti dibe kana fidee itti gadi gombisa jechuudha. Akka qadaadaatitti itti gadi gombisa. Maatiitti tuttiin keessa nu wajjaa ta'u. Isa lammataatis akkanumatti fidee jimnaatti godha jechuudha. Dibaa gubbaa isaa irra. Obboleeyyan kiyya eega akkanatti godhe fidee amma saanii fidee asitti itti qadaadee galabbata jechuudha. Akkanatti duubatti naaf bahuufi erga galabbatee ammoo kubusa kana karaa kana eelee irratti onni irratti gaddeebisa jechuudha. Gallaayaa irratti. Gallaayaa irratti erga deebisee amma maal godha fideetiin hin mara jechuudha. Obboleeyyan kiyya akkuma argitan isa lammataa kanas akkanatti jimnaadhaan waliin gahee dibee jira jechuudha. Jimnaa inni calqabaa amma geeffamee jira. Isa irraa baasnee zibdaa keenya itti godhanna jechuudha. Akkana nurraa hin qabanne. Erga zibdaa keenya itti goone amma finnee killee hafe irratti naqanna. Obboleeyyan kiyya eega inni akkanatti qabateen booda ammas finnee kubusa kana itti gadi gombisna jechuudha. Akkuma argitan obboleeyyan akkanatti irratti gombifamee jira. Isa kana ammoo karaa kanaan fuunee irratti gaddeebisna. Erga irratti gaddeebisnee booda maal goona hin marra. Hanga xumuramutti na wajjin turtii keessanaa. Obboleeyyan kiyya akkuma argitan kinoo akkanatti geeffamee jira. Shaawurmaa fakkaataa maashaallah. Waan hordoftaniif na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Chaanaala kiyya sabskiraayib laayik gochuun na jajjabeessaa kan jiru obboleeyyan kiyya. Nagatti naaf tura.